Harrayyana bagageessani harrayyana bagageessani milkiin guutee mana keessani milkiin guutee mana keessani gahee hojii keenyattiin haadholii siinqeetii fi miseensa keenya waliin ta'uudhaan irruma caalaa warra birrii dhoksaatti walitti kennee birrii 80,100 wayi waggaa ji'a 7 walitti kennee olkaan deebisiisuudhaan inni sunillee inni irraa liqeeffatallee itti gammadee dhugaadha jedhee akka inni miidhametti immoo mirga isaatillee inni bakka lamatti addaan qoodnee gammachuudhaan oli deebisiifne inni baay'ee keessa kootitti baay'ee itti gammada jechuudha. Maqaa kootiitiin maqaa uummataatiif maqaa mootummaa sirna kana lafa qabsiiseen baay'ee tokkoon itti gammada jechuudha. Inni kun immoo namoonni adda addaa rakkina adda addaatirra kaanii lafa walitti daddabarsuun hin jira qotee bulaan keenya jechuudha. Rakkoo kanarraa kan ka'an inni kun farda hawwaa inni kun mana gaarii hawwaa mana citaa keessaa bahee mana ijaarradha. Gaalallee kana keenya barfatu jira. Sanda barfatee waggaa 16 waggaa 17 ijoolleen isaa guddatte immoo ijoollee ofiitti sobeetti naquudhaan warra sankaaduutu jira. Keessattuu dubartoota keenya haadholii kan ta'an wanni nama gaddisiisu jechaadha. Wanni akka malee isaan dubartii 3 deebee jira. Lamaan takka rarraatee jirti. Dhiira tokkoofis deebee jira. Wanni rarra'ee jiru jira. Ammallee wanni rarra'ee jaarsi jidduu wanni sunis immoo deebi'uudhaaf murtee ragee jira. Waaqa fi mootummaa sirna kana haqa kana lafa qabsiisuuf baay'ee tokko itti gammade sirriittanii itti gammade jechuudha. Sirna kana lafa qabsiisuudhaan haqa kana buutatti deebisuudhaan haqummaadhaan nuti deebanii namni mana murtii aadaatiin oduu namni tokko kakuudhaatti hin deemeen kun si balleechaa zarii kee balleechaa hin badda bakkeen itti falallee hiikkattu hin jiru baduurra moo haqa namaa deebisiidhaan waan sossobaadhaan akkaataa ittiin deebi'u taasifnee jira. Harrayyana bagageessani harrayyana bagageessani milkiin guutee mana keessani. Bara 2016 kana keessatti akka dhaabbilee amantaa kutaa magaalaa Furiitti hojii gaarii ta'e waa baay'eedha hojjanne nageenya biyyaa mirkaneessuu keessatti misooma hojjechuu keessatti gumaacha guddaadha kan qabu. Inni kun egaa akka kutaa magaalaa Furiitti hundaa'een boodatti gadi bu'ee aanaalee kutaa magaalaa kana jala jiranitti immoo akka hundaa'uu fi bifuma kana silaa ergama qabnu karoora qabnu kana lafa qabsiisuudhaaf aanaa irratti gumii dhaabbilee amantaa hundeessuu irratti hojjanneerra. Kun haala gaariidhaan kan nu milkaa'edha. Egaa gabaasa irratti sila akka kaafametti misooma irratti hojiiwwan hojjetaman hin jiru. Mana harka qalleeyyii ijaaruu irratti hojjannee jirra. Akkasumas immoo dhaabbileen amantaa sagantaawwan gargarii kan qaban kanarratti milkaa'inaan sagantaan isaanii akka raawwatu nageenyaan akka adeemsifamu achirratti wanta bal'aadha hojjannee jirra. Akkasuma ayyaana akka biyyaatti kabajamu ayyaana amantaa akkasumas ayyaana immoo akka biyyaatti akka uummataatti fakkeenyaaf ayyaana irreechaa kan amantaa immoo kan ayyaana musliimaa ayyaana amantaa ortodoksii akkasumatti illee kan amantoota wangeelaas kuni hundinuyyuu haala nagaa qabuun akka adeemsifamu gama keenyaniin waan hojjechuu qabnu waa bal'aadha hojjechaa turre. Kun egaa nageenya magaalaa keenyatiif nageenya biyya keenyatiif gumaacha guddaa akka qabutti kan fudhannu. Kanaaf kan kana fakkaatan karoorfannee bara kana keessatti milkoofne irra jenneeti kan yaadnu. Harrayyana bagageessani harrayyana bagageessani. Bara kana keessatti wanti milkaa'e tokko ni jiru. Kana keessaa tokko namoota harka qalleeyyiidhaaf waan qaqqabsiifnee jirra hamma dandeenye Ramadaana akka darbe keessattis wanti hojjetame jira. Iftaara jennee iftaara irrattis waan hojjenne jira Ramadaana keessa. Sana malee isaan duratti konferansii guddaa qopheessinee konferansii tokkummaa konferansii nagaa jennee qopheessinee konferansii cimaa dabarsinee jirra. Akka dhaabbileettis dhaabbileen amantaa kun cimanii akka jarri waliin hojjetan amantaa addaatu jira. Furii kana keessa sabaaf sablammii adda addaatu jira. Sun walitti dhufee nageenya biyyaa irratti illee akka hojjetan waliin mari'achuu gaariitu dabarfamee jira 16 keessatti jechuudha. Harrayyana bagageessani harrayyana bagageessani. Sirriitti itti milkoofnee jirra. Bara kana ani akkuma filatameen waggaa tokkoffaadha. Itti filatamnee wanna nageenya irratti mana dadhabaa kan ta'an jaartii jaarsa kan dadhabanii mana aanaa tokko keessatti
mana lama lama mana ijaarree milkoofnee jirra. Bara 2016 waan gaarii hojjennee jirra. Lammaffaa immoo jaalala mana amantaa keessatti kan qabnu walitti dhufeenya guddaa qabna. Fakkeenya Moolidii irratti Musliima jidduutti argamne uffata keenya uffannee faaya keenya uffannee isaan wajjiniin nu kabajanii isaan kabajne isaan aadaa isaanii duudhaa isaanii amantaa isaanii dhaqnee kabajne isaan wajjiniin ayyaana isaanii sanis kabajne deebinee galle ammas wanna baay'ee waan gaarii dabarsine jedhee tan hawwa. Harayyaana baga geessanii harayyaana baga geessanii. Bara 2016 keessatti sirni gadaa akka lafa qabatu abbootii gadaa wajjiniin namni walitti bu'ee akka walii araaramu namni daangarratti walitti bu'ee akka walii araaramu araarri akka bu'u nageenya akka dhufu namoota qabachiisaa namoonni akka nagaatti deebi'an duudhaa isaanii ganamaatitti akka deebi'an akkasumas immoo mana murtii aadaa ummata waliin ta'uudhaan ummata hiriirsinee ummannis waan qaburraa buusii buusuudhaan gara miliyoona 10 kan ta'u mana aadaa mana murtii aadaa ijaarsifnee namnis baay'ee itti gammadee jira. Abbootiin achi keessatti manni murtii aadaa keessattis namoonni hojjetan namni mana murtiitti deemee kisaaraa adda addaatiif akka hin saaxilamne hojii gurguddaa hojjennee namoonni illee akka waan adda addaatiif hin saaxilamne karaasitti deemanii dhimma isaanii karaa gabaabaa ta'een akka xumuratan gorsa laachaa nagaan akka bu'u qotee bulaas ta'e jiraataan magaalaa hundisaa akkaataa nageenya akka biyya kanaaf bu'u taasisaa turre jechuudha. Harayyaana baga geessanii harayyaana baga geessanii milkiin guutee mana keessanii milkiin guutee mana keessanii. Bara 2016 darbee kana keessatti nuti waggaa kana akka magaalaa Shaggaritti gumii abbootii amantaa dhaabne. Magaalaa Shaggar keessa immoo kutaalee magaalaa 12 fi aanolee 36 jiru. Isa kana keessatti amantooleen magaalaa kana keessatti jiran hundumtu qaama mootummaa faana qaama nageenyaa faana taanet wanta kana gumii abbootii amantaa bakka hundumatti dhaabne bara finneedha bara itti milkoofneedha. Rakkoolee achi keessa kan ka'anii amantoolee adda addaa kan walitti bu'anii dhimma digimsa bootaan diigamuu kana keessa wal qabateen roorroo waan adda addaa finxaaleeyyiin achi keessa galanii gama amantaa keessa galanii abbootii amantaadhaan burjaajessuudhaan waan baay'ee hojjetamaa ture. Isas kan lafa qabsiifnee namoota sanaan haala kan biraadhaan otoo hin ta'in haala wangeelaatiin haala quraanaatiin barsiifnee waggaa lafa itti qabsiifnee waan ta'eef bara darbee kun bara itti milkoofneedha bara gaariidha jechuun barbaada. Harayyaana baga geessanii harayyaana baga geessanii milkiin guutee mana keessanii. Waada hedduu hojjenneerrusi dabarsineerrusi amma immoo bara 2017 akka uummanni itti gammadee hojiitti galee misoomatti galee hojjetu barbaada. Loliis nafee uummanni misoomatti deebi'ee akka hojjetee of qayyaru akka ilmoon namaa fayyadamtu akka waliin lolleen barbaada anagitta kooti. Harayyaana baga geessanii harayyaana baga geessanii milkiin guutee mana keessanii milkiin guutee mana keessanii. 2017 keessa irra caalatti kan dha'u odoo warrumti tol dhabu kun warrumti guyyaa guyyaadhaan qawweedha warreebaa oolu kun haraarame nageenyi bu'ee misoomatti hunduu galee hunduu kallattiidha hojii walii kenne safuu fi safeeffannaa walii kenne itti gammada irra caalatte jechuudha. Kan nageenyi caalu hin jiru nagaa irra caalaa bakka yoo nageenyi yaadu hundumtuu misooma hojjeta kan qotateet illee oomishatu yoo nageenyi jiraate nageenyi hin jiru taanaan homaa maali minaanumti iyyuu bilchaate iyyuu nyaanni iyyuu akkamitti namni amma nageenyi hin jirutti namni guyyaadha wal ajjeesaa bakka biraatti kinu akkas ol godhee ilma abbaa qalee abbaan ilma qalee jechaa oolu inni akkasuun akkas godheedha sun akkas godhee abbaa akkas godhu hin beekamu sun sanitti qabata kun kanatti qabata zuura yaaddoodha jechuudha. Yaaddoon sun akkuma haraarri calqabame jedhamu kan akkuma zuuran isgootaa calqabe jedhamu kan isgootaan kun fiixa bahee lafa qabatee innumti cakkane sun illee garaa laafee haraarri bu'ee nageenyi bu'ee guddinni baay'ee tokko itti gammada jechuudha. Harayyaana baga geessanii harayyaana baga geessanii milkiin guutee mana keessanii milkiin guutee mana keessanii. 2017 irratti inni duraan guddaan nuti hawwinu
biyyi keenya rakkoo nageenyaa amma bakka adda addaatti mul'atu kana keessaa baatee akka Oromiyaatti Oromiyaa nagaa qabdu arguudhaaf hawwina. Oromiyaan nagaa ta'uu qabdi. Harayyaana baga geessanii milkiin guutee mana keessanii. Wal dhibuu, wal rakkisuu, wal ajjeesuu, wal busheessuu kana keessa bahuudha qabna. Kun aadaa Oromootii miti. Aadaa keenya wajjin eenyummaa Oromoo wajjin waan deemuudhaa miti. Akkasuma hawaasa keenyarra waa guddaa ta'e qaba. Maaliifin nageenyi yoo jiraate malee jiruu milkaa'e jiruu qajeelaa jiraachuun hin danda'amu waan ta'eef hawaasni keenya waan hundumaa dura nagaa isaatiif dursa kennuu qaba. Nagaa isaatiif waardiyyaa ta'ee dhaabbachuudha qaba. Harayyaana baga geessanii. Nagaa kanatti argattu yoo amantii gaarii qaba. Amantii keessa jirtu keessatti amantii kee sirriitti qabattee nagaa argatta. Nagaa lallabdee akka Islaamaatti shari'aan ofiin nagaa ta'uu, biyyaan nagaa ta'uu, naannoon nagaa ta'uu, waan waliin jiraatullee ollaa keetiin nagaa ta'uu kana sitti himaa shari'aan. Kanaaf shari'aa kee sirriitti qabattee jennaan, sirriitti hordoftee jennaan nageenya jechuudha. Kanaaf waa'ee amantaan tokkollee amantaa biraatiin akka waliin jiraatu kan ibsu akka shari'aa keenyaatti akka Islaamaatti jechuudha. Kanaaf kun immoo uummanni kana baree sirriitti miirarraa adda ta'e waa'ee amantaa isaa sirriitti yoo gaggeeffate amantaa namaa hin eega, kan ofiis hin eega, biyyas hin eega jechuudha. Kanaaf gumiin amantaa kuni haala kanaan waliin hojjanna jechuudha. Harayyaana baga geessanii. 17 dhufu kana keessatti waliin dhaabbanni keenya cimee konferansii addaallee konferansii akka biyyaatti illee qopheessina jennee itti yaadaa jirra. Sana malees wantoota tokko waan biyyaaf ta'u dhaabbata tokko ni dhaabne jennee itti yaadnee kaa'annee jirra, karoorfannee jirra jechuudha. Harayyaana baga geessanii. Milkiin guutee mana keessanii. Bara 2017 waan baay'ee hawwaa jirra. Mootummaan keenya misoomaan baay'ee fagaachaa jira, xuru hojjechaa jira. Akka naannoottis akka Itoophiyaattis baay'ee hojjechaa jira. Achi keessatti namoonni fedhii siyaasaa warra qaban daarii warra dhaabbatanii jiru, bukkee warra dhaabbatanii jiru. Isaan kana fedhiin keenya maali? Isaan kun akka araaramanii mootummaa faana tokko ta'anii biyya waliin itoo guddifne hawwii keenyadha. Nutis immoo gahee keenya achi keessa asoo qabna. Bahuu qaba akka abbootii amantaa, akka abbootii gadaa, akka haadha siinqee hundumtu qaama na ilaalaa warra jedhu kana keessa dhaabbanneeti warruma dukkana keessa jiranii warra okatanii jiraatan isaan kun ba'anii fatti ba'anii tokkummaa keenya tokko taasifne otoo tokko taane diinni nuun ilaallatu. Amma isa nu keessa jiru lola nu keessa jiru obbolaan innaa obbolaa faana wal lolu obbolaan innaa obbolaa faana wal nyaatu diinni immoo achiin itti tolaa jira, kolfaa jira. Kana kolfa isaa gara boochatti jijjiiruu qabna. Nuti gaafa isaan nu sodaatan gaafa nuti tokko taanu, gaafa nuti immoo wal balaaleeffanneetoo ilmaan haadha tokko takka fagoo tokko magaala ta'ee innaa wal balaaleeffatu diina waamaa jirra. Kanaaf bara 2017 kana keessatti Waaqayyoo tonuu gargaare. Mootummaan keenyas mootummaa dhugaatti garaa bal'isee jaroota kana asiin nu sassaabe. Nutis gumaacha mootummaa bicharratti harka qabu miti. Nutis gahee koonis gahee koo akka abbaa amantaatti gahee koo maali isa jedhu baafnee otoo araarfannee wajjin misooma keenya itti fufsiifne waan hojjechaa jirru hidha Abbaayyaa kana waan baay'ee hojjetamaa jira. Misoomni guguddaa hojjetamaa jira. Kana too wajjin dhamdhamannee gaariidha. Harayyaana baga geessanii. Milkiin guutee mana keessanii. Abbaa Gadaa, Haadha Siinqees, abbootii amantaa kan Musliimaas, kan Ortodoksiis, kan Wangeelaawii, kan Masarata Kiristoos, kan Kaatoolikii, gara Adventistii hundumtu garaa tokko taane cimnee waggaa haarawaa kana keessatti kana milkeessuu qabna jechuudha. Harayyaana baga geessanii. Nagaa kana fiduudhaaf uummata abbaa amantaati, haadha siinqeeti, abbaa gadaati, dargaggoota, shamarran, maatii xixiqqoodha. Kana nagaa kana yoo nu buusne malee nagaan dhufuu hin danda'u. Tokkoffaa waaqa kadhachuudhaan, lafa kadhachuudhaan,
warra immoo xiqqoo ishii warra jedhe isaanis immoo kadhachuudhaan nu koottaa nu galaa isin jaalanna ijoollee keenya maatii Waaqayyoo kan waan isin jaalatu kan Rabbi isin jaalatu kan lafti isin jaalatu kan Rabbi isin jaalatu kan jaarsa isin jaalatu kan jaarsa isin jaalatu nu nagaa 2017 kana ka immoo alaammoo irraa gaaga'imsa alaa kun kan nurratti jiru kun irra immoo misooma waan misoomsineef biyyi keenya waan misoomteef kanaafu kami bara 2017 karoora guddaa qabna karoora jaalala asii bichaa moti gadi baanee araarsuudha qophiidhanis ijoolleen keenyas akka nu araaraman mootummaan keenyas garaa isaa bal'atee hundumaa mootummaa jechaan uummata jechaadha humna isas cinaadha hiriirree hundumti keenya mana amantaadhaan oduu waliin qoodin lagaan oduu waliin qoodin gosaan oduu waliin qoodin tokko taanee afaan tokko taanee waaqa keenya kadhannee araara bara 2017 kana neennoodhu lammaffaa immoo ayyaana masqalaa ayyaana dirree waan ta'eef ayyaanni keenya sun immoo ayyaana bashannanaa ayyaana jaalalaa akka nuu ta'u kan irreechatis achumaan jira an irreechatis ayyaana jaalalaa ayyaana bashannanaa akka nuu ta'u ayyaana gaddaa akka nuu hin taane Waaqayyo nu haa eegu Waaqayyo nu haa eebbisu. Arrayyaana baga geessanii biyya keenya irratti wanni guddaan waan fe'ellee hoo jiraate ta'e waa'ee biyyaati irratti walii galuun dura jiraata. Diinni iddoo keenya keessa galee nu nyaachuun qabu waan ta'eef ofirraa qolachuu tokkummaadhaan uummanni cimee sabni hunduyyuu cimee kan alaa nutti aggaamu kan aggaammii alaa nutti aggaamu kan ofirraa cabsuun dura jiraata kan jedhu yaada qaba. Bara 2017 ani araara nan barbaadu. Araara akka uummanni walitti araaramee wajjin nyaatee wajjin dhugee wajjin bahee wajjin galee rasaasa tokko malee nageenyaan akka nageenyi kun bu'uun barbaadaan bara 2017 loliisuma waan jedhamu tokkotu dhaga'uu barbaadu ani qixa koottis waan akkana nu gaheera hammaan booda nageenyum takka bu'ee ilmoon namaa hojjettee akka galtu hojjettee akka jiraattu hojjettee akka of jiraachiftu kanan barbaadaan qixa kootti. Arrayyaana baga geessanii ofis qulqulleessanii namas qulqulleessanii hojiitti akka jarri bahan barbaadaan qixa kootti. Inni mana dhabes mana argatee inni hojii dhabes hojii argatee dargaggeettiin keenya qeerroon keenya ijoolleen baratanii alarra tankaraattatan kun bitamaa namaa ta'uu hin qaban. Amma yoomitti bitamu ofii immoo hojjetanii buluu jiru danda'uu qabu. Waa hojjetanuun jedhaa nageenya buusanuu bakka jiranutti nageenya lallabnaa wal daggafnaa wal gargaarraa nu jiraadhaa jenna. Biyyittiin kun anifatiitu waliin jiraata. Sabaaf sablammoota baay'eetu jiraata. Biyyittiin kun waa taate jechaan anifatii goodoon keenya jiigame jechaadha. Anifatii waan nyaannu dhabne jechaadha. Anaaf si giddummoo nama baay'ee dadhabaa jira. Nuti illee hojjechee nyaachaa jirra. Warra hojjenne harka qalleeyyii daa'immanii dubartoonni lollee otoo ka'ee dhamdhamachuu yookiin immoo ka'uu kan hin dandeenye namoonni baay'eetu. Kanaaf isa kana ilaaluun nu barbaachisa. Kanaaf baddaa isaa jiraannu gammoojjii isaa jiraannu biyya irratti tokko ta'uu qabna. Maaliif tokkummaan keenya waan diigameef tokkummaa keenyaan nuti achi gama dhaabbanne waan balaaleeffannuuf diinni kana barbaade. Nu keessatti galee diinni immoo nu facaasuudhaaf nu bittinneechuudhaaf oo bittinnoofne immoo biyyittii kana dhabna. Biyya qe'ee abbaa keenyatu bada, qe'ee haadha keenyatu bada, qe'ee Oromootu bada, qe'ee Amaaraatu bada, qe'ee Tigreetu bada, qe'ee Sidaamaatu bada. Kanaafi kana of baraaruurra tokko taaneet inni achi garaasas fageesse kun garaasa dhiphisee inni as jirus garaasa bal'isee araaramneeti diina qolachuu qabna. Diina qolachuun jechaan biyyittii kana itti fufsiisuudha. Biyyittii kun argineerra lolaan biyya babbadan argine akka Yuukireen fa'aa ilaalleerra akka Seeriyaa fa'aa ilaalleerra. Biyyoonni badanii kadhannaatti gara jijjiiraman misooma isaanii biyyittii isaanii kan isaaf kennu mallu kennuuf qabdu kana hunduma dhabanii harka qullaatti kan hafan. Kun biyya keenya biyya naannoo Misir dhufanii kanasitti kadhatanii jiru miti. Seeriyaa achi keessa dhufanii kunoo kadhachaa jiru. Maaliif biyya isaanii duulaan waan diigameef tokkummaa waan dhabaniif. Yuukireen ilaali humna ishii malee lola deemtee
adagaan sun bu'e dhaloonni biyyi sun godaannisa keessa seen rakkoo keessa bu'e Oromoon kana irratti dammaquu qaba. Tokko ta'uu qaba. Diinni dhufaa jira. Aangoo waggaa 150 arganne kana nurraa fudhachuudhaaf. Eessa diinni ilaale ka wal lolaa jirra hoo wal dhabaa jirra hoo. Kanaaf dhiphiifnee tokko taane isa kana qolanneellee otoo wal lollee gaariidha. Nuti otoo wal rukunnes otoo wal jibbines otoo wal abaarrees obbolaa waan ta'aniif eessa hin geessinu. Adaan keenya adaanis nu qaba. Ilmaan abbaa gadaati. Kana faatu nu daangeessa. Eessa iyyuu naqnu nuti. In araaramna. Yeroo nu araarsa, yeroo nu wallarsi, yeroo nu araarsa. Garuu inni diina kanan beeku. Afaan keenya tokko miti. Yaadni keenya tokko miti. Garaan keenya tokko miti. Igni keenya tokko miti. Kanaaf inni diinni dhufe kun sukkaaraa fi biddeen nu fidaa dhufe miti. Qawwee nu fidee dhufee jira. Biyyattii badhaatu kana. Biyyattii itti gammadne itti guddenne itti burraaqne kana nu jala balleessaa jira. Anaaf isin himaa miti ijoollee dhalataniif yaaduu qabna. Kanaaf tokko taane qolachuu qabna jechuudha. Harayyaana baga geessanii milkiin guutee mana keessanii. Biyya keenya biyya Itoophiyaa keessa kan jirtan bagaa jala bultii bagaa harawaa nu geessanii kun kan misooma kan nagaa kan fayyaa sinaa ta'u Oromoon bulee olee haa bulu Itoophiyaan ooltee haa bultu nagaa ishii Waaqayyoon haa mirkaneessuuf galatooma isinis. Harayyaana baga geessanii milkiin guutee mana keessanii.